Akkam jirtu? Akkam jirtu? Inda dadhabdani? Inda dadhabne inuma nu gabe bakka. Maal balleessin? Waan balleessa soobaa jirtan. Namni keenya kan dabalu waggaatti miiliyoona tokko tuqaa sadii. Kunoo soba kana yaala maatu jira silaa dhugaatii natti tola. Waa tokkoon isiniif dhaam. Dhaamsa nu dhaabana hin barbaannu. Diduun hin danda'amu. Erga jettanii footti oofaa. Lafa Oromoo awwaalaa footee malee hin barbaannu. Qaxaafi. Albaa. Tasgabbaa manni hin jirjirinaa. Namoonni baay'een isin arrabsaa jiru garuu maal arraba sodaatan. Arraba sodaachuun qaanidha. Yoo isin arrabsan yookaan Ofumatti iyya malee namni isa dhaga'u hin jiru. Nama qaaneessa. Anoona qaanneessanii bar. Mee dooktar isin lamee guyyaa tokko baadhaa waliin faalleessinaati. Yaada tokko qabaachuun qabnus hin barbaachisus. Dooktar obbo Shimallis maaf akkas jedhan? Abbaa isaatu abaare. Anoo zilaa isuma shakkee bar. Obbo Shimallis soomaaf baay'iftu meesin. Ittiin jiraachaa jirra. Amma dhugaa dubbatte laa. Akkuma jetta warri tiktookii foloon kun lafarra bareedu sobaan uummata lafarraa xaragaa jirtan isin. Dhiifnee hin beeknu gaaf tokko iyyuu. Akkam gootarree? Kaan rabbi isinirraa fuudheeraa. Kaanoore? Kaan mana hidhaa galeera. Kanaaf baay'ee mukaa'inaa. Faltii. Qoosaa obbo Shimallis ati immoo laa kana nyaatta laal. Giddaa taa'am deemasee. Falti dhagaa. Madoosha. Maal jedha bakka.